Akkam nagaa fayyaa jirtu hordoftoota kiyyaa. Har'a barumsa keenya akkamitti akka subscribe dho'ifannu sin barsiisa. Na hordofaa. Na hordofaa. Subscribe keenya kun akka haala asirratti agartan kanaan amma mul'achaa jira jechuudha. Wardi mobile app kayyoo mul'achaa jira. Na hordofaa amma haala kamiin akka dho'ifannu isin barsiisa. Asiin dhufneeti Google kana banannaa. Google kanarra dhufneeti. Google erga banne booda YouTube Studio erganne booda bifa kanaan akkan isinii dhufa jechuudha. Bifa kanaan akkan erga isinii dhufe booda ana xuyinaa jechuudha. YouTube Studio wayyoon irra xuyinee tokkotti. Akkana xuyinee booda obsaan eegalaa networking baay'ee wiikiidha xiqqoo. Akkanatti oguu kana isinii banu silkii teessanitti akkanatti isinii fiduu dhabuu mala. Inni kun akkanatti bifa kompiitaraatiin isinii fiduu godhuudhaaf asirra mallattoo sadeen tanarra eegatu idan booda desktop site waan juutan akkanatti desktop site waan juutan watanii harkaan tuqatan tanarra tuqxaniiti bifa kompiitaraa kanatti isinii deebisaa jechuudha. Ergasiin booda xixiqqaa karam dhuftanii waan mallattoo seetingii tana jala kanarra saniiti isii tana tuqxan akkanatti bifa kanaan tuqxan booda akkanatti isinii dhufaa. Akkanatti isinii dhufaa. Obsaan eegaa banaa jira. Waan eegadaa. Dhiifama. Obsaan eegadaa. Dhiifama xiqqoo networkiin na rakkisee jira. Networkiin na rakkisaa jira dhiifama. Akkanatti isinii banee booda akkumaan dura isinii hime seetingii sana filattanii mallattoo seetingii tana filattan booda chaanaal isa jiru kana filattan akkana jechuu dhuftanii bifa kanaan advance setting jettanii filattanii asirra dhuftan kan deemtanii subscribe ta'uun tajaajilu tana display the number of people subscribed to my channel kajuu kana dhuftaniiti akkanatti irraa kaastan jechuu subscribe keessan dho'ifachuudhaaf save jettanii keessaa baatan jechuudha. Erga save jettanii keessaa baatan booda amma deemtaniiti chaanaalii keessanirra jechuudha. Chaanaalii keessan isa dura subscribe mul'achaa ture sanirra deemtaniiti ilaaltan jechuudha check godhuudhaaf. Asirra dhuftanii amma bifa kanaan akkanatti erga banne booda chaanaala kana check godhuudhaaf jechuudha subscribe keenya akka nu dho'isa ilaaluuf. Subscribe keenya akka nu dho'isa ilaaluuf akkan ilaalle jechuudha bifa kanaan. Obsaan eegaa xinnoo. Obsaan eegadaa. Networkiin biyya teenyaa kun rakkisaadha xiqqoo kunoo akkana bifa kanaan mul'achaa jira jechuudha amma kunoo. Kan mul'achaa jiraame amma ni ilaalle jechuudha kunoo. Your channel kayyoo kana irratti ni eegganna. Dhufaa jira. Channel obsaan eegadaa. Channel kunoo akkanatti kunoo isa amma agartan kanaan nu dho'isee jira jechuudha. Chaanaalli keenya amma nu dho'isee jira jechuudha. Kanatti subscribing keenya akkan jalaa mul'anne nu godhee jira jechuudha. Amma erga akkana ilaalle booda subscribe keenya san ammoo karee dho'ifanne san akka nu mul'isu godhuudhaaf amma deemnee asumatti Google kana deemnaa jechuudha. Google kanatti erga deemne booda akka duraa sanitti irra barreessineetuma YouTube Studio seenneetoo step mudura deemne san jechuudha. Inni takka waan nama dhibaan jiru. Step mudura deemne sanii wanti akka waan nama dhibaan jiru.
nama dhibaan jiru seetingii keenya deebina jechuudha. Akka duraa saditti chaanaal kayyoo kana tuqinaa advance seetingii tuqinaa deemneti raayitii reefoo kaanisan irratti deebisnee seef jennaan jechuudha. Seef ergenneen booda qattitaa amma asii baaneeti chaanaala keenya bira dhiifama asii baaneeti chaanaala keenya deebinaa jechuudha. Chaanaala keenya isa reefuu deebinaa jechuudha. Chaanaala keenya isa reefuu deebinaa jechuudha amma. Chaanaala keenya isa reefuu deebineetu subscribe keenya akka nu mul'ise ilaallaa jechuudha amma. Subscribe keenya akka nu mul'ise ilaallaa jechuudha. Neetwoorkiin Itoophiyaa kun baay'ee laafaadha ganarra ilaalinaa. Dhiifama. Neetwoorkiin rakkisaa jira dhiifama hordoftoota kiyyaa. Kunoo nu mul'isee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya nu mul'isee jira jechuudha chaanaala keenya akkanatti. Bifa kanaan subscribe teenya nu mul'isee jira jechuudha tareefu dho'isne san jechuudha. Akkana bifa kanaan dho'ifachuus dandeenya bifa kanaan mul'isuus dandeenya jechuudha chaanaala keenya. Subscribe isaa jechuudha. Galatoomaa fayyaa ta'a.